Arkafoonii kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya sinaa ga'u jecha yeroo hundaa hawwiidhaan isaa kanatti kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru. Yeroo jaalalaa keenya irratti jaalala maatiin, jaalala haadhaa, kan obboleessaa, kan abbaa warraa muuxannoo fi mudannoo qabdaniin irratti hirmaachuu feetan 8331 irratti yaajaa jettanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Har'aaf abbaa warraa fi haadha warraa jaalala isaaniif jecha aarsaa hedduu kaffalan qabadhee dhiyaadheetii kan hin jiru. Qophicha kan isin biraan ga'u mooneet beeksisaati. Turtiin keessan nu faana ta'u jecha kallattiidhumaan gara keessummoota kiyyaattan isin dabarsa nu faana tura. Anaa dhufu baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nagaan. Mee daawwattoota keenya faana wal baraa. Maqaan kiyya Husniyaa Kadir Martuu Jaama, kanneen itti dhaladhee Finfinnee, kanneen itti guddadhee Hirnaa, kanneen jiraadhu Adaamaa. Amma Fadaamaan jiraadha. Kadir Martuu yoo jettu dhagaye ka weellisaa isaa? Ka weellisaa isaa. Intara ka weellisaa Kadir Martuuti jechuudha. Ayyaana dhufu har'a yeroo jaalalaatiin istiidiyoo keenyatti argamtanii jirtu. Yeroo gaarii akka waliin dabarsinu abdiin qabaani. Caalaa sitti argate moo ishee si argate? Anaatu argate. Mee akkamittiin argatte? Akkaan itti argadde hedduu an bara 2012 gama dhumaa gama Adaamaa dhufee mana nyaataa qabanii mana hoteelaa isaan akka tasaa saayiba kiyya tokko jira. Bikka akkana dura hoteelii bira Al-Hilaal mana nyaataa tokko jira hottoon anje. Gizeen dhufu akkatti seeneta gizeen isa bira gattaa'u micaan abbaa isiitii hojii saayiba. Akkatti ilaaleeti ilaali micoon tun taka direenaa guddisee sifiin kannaan anje. Yeroon jalqabaa agarru gizeen jalqabni akka sanaan jiru onneen dhaana jette. Yeroo sanaan sabootiin jiraadhu jira xiqqishoo namoota akka dhuunfaa tokko julii bu'eetiin eriftiifiin as dhufe Adaamaa jiraachuu karooroon qabu ture. Gizee akka sanaan jiru laalee akkatti Mustafaa Jaamaa saayibee onneen dhaana jettee samboodarra nyaata nyaannee deemne. Yeroo sana ni yaadadhaa guyyaa saftii sa'a 9 fi daqiiqaa 25 irratti ture. Yeroo nati jechuun yeroo mana san seenii isii agarra. Guyyaa fi sa'a fi daqiiqaa wajjin qabadde jechuun bakka nama tokko gizee agartee waan addaa si dhagahame takka. Gizee inni akka sanaan jiru billichi waan dura jee bakka inni ka'ee guyyaatti aanu inni kutee guyyaa sadaffaa laaqanaaf hin dhaqee mana keessan saniin jira naaf jeetiin daboleef. Sanirraan bakka isii harkachuuf hedduu tokko lafee bilbilan qabdu yaa'oo nama bilbilan qabneef hangam akka laffaan deddeebi'ee maal jee sababa isii namoota hedduu dhiyaadhee boodarra turee bakka baatii 7-8 booda namatti himee namni isitti himee isiin san boodarra bakka turtee namaatu itti himee waa'ee hiyyaa qorachuu eegalte isaa sana akka isiin itti ni jaalatte isiin ni beekti. Yaa waan yeruma sana irraa kaasee bakka waaniin as dhufee fi riftii sanii fi asabootiin jiraadha ture. Barumsaas achitti yeroo san tiraansii fattanamuu deema 2012. San booda Adaamaa gamana dhufee hojii takka asitti qo'achuun hin hojjedha ture. Giseen dhufee asii agaru isii harkachuuf asii galuun qabaa jeetiin murteesse Adaamatti. Asaboo gallakkisee. Yoon Adaamatti hin galle isiin harkadhuu jee murteesse. Asaboo jiraataa isiin asii yaa'u sanirraan namoonni hedduun immoo intala Kadiirii intala nama beekamaatii hin harkattu naamnaan jaa turanii. Ani immoo maaliif nama jaalatte tokko jaalannaanu aarsaa fedhee kafalee ni harkadhaan jeen. Saayiboota kiyya hedduu takkaa jira. Sanirraan sababa isiin murteessee waan san hundi irraanfadhee rabshaa fi jinnii sana isuma jaallachuu eegale osoo isin jaaladhe hin beekin baatii 7-8 duubaa jaaladhe osoo isitti hin himin. Baay'ee dararamtee jedhani. Amma yeroo ammaa kana nama tokko jaalattee argachuudhaaf dhugaadhumaan in ulfaataani maatiin jiru. Deebiitii immoo abbaan ishee akkuma beeknu biyya laati kan inni jiru. As immoo akaakilee ishii abbaan Kadirillee biyya keessa jiranii sansanii wal qabatee akkamiin sii kenninaa takka mucaan keenya hin kenninu jedhanii dararri cimaa sirra ga'e jedhani. Deemaa sirra ga'e. Haalaan dararri narra ga'e yeroo nan itti yaadu osoon fuudhee hin deeminiin duratti teenyee saayiboota kiyyaa hojii nam lama Ansaarii fi Abdoo jaamanii wal mari'anne halkan. Ganama fuunee deemna faayisiin ganama isaa 4-5. Sammuu yoo manguddoo erginees abbaadha kan isaa godhu. Abbaan as hin jiru. Akaakoon isii karaa Harargee baa kana jira. Waan ni jira Harramillee. Sababa sanii carraan nuti qabnu waan fedhe haa dhufu isii harkachuuf yoo duune waliin yoo jiraanne waliin jennee fuudhee deeme. Harar deemnee adaree gisee deemnu. Hararratti mucaa saayibaa kiyyaa tokko